Yooyyaa ammallee yooyyaa ashamaa harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa har'a qophii keenya addaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii keenya addaatiin keessummoota lama qabannee dhiyaannee jirra. Keessummoonni keenya itti gaafatamtoota jaarmiyaa ABO obbo biyya alaa, itti gaafatamaa miidiyaa fi sabquunnamtii Jaalchichaa Goobaa, akkasumas itti gaafatamaa ijaarsaa fi siyaasa jaarmiyaa ABO obbo Idil Addunyaa Jaaljamal miidhagaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaan afeerraa keenya. Jaallan baga nagaan dhuftan qophii keenya kabajanii haala yeroodhaaf nu argamuu keessaniif ulfaadhaa galatoomna. Gaaffii deebii keenya har'aatiin saamicha lafarratti faannoon dhaadannoolee isin Oromiyaa irratti gaggeessaa jirtu san gabaabsitee nu dhaggeeffachiiftee isuma wal qabsiifnee karaa gaaffii deebii keenyatti ceenaadha. የራስ አበበ አረጋይ በኦሮሚያ ክልል ፍቼ አካባቢ በአገዛዙ የሸኔ ታጣቂ ላይ እርምጃ መውሰዱን አስታወቀ። ኦሮሚያ ክልል ፍቼ ሰላሌ አውራጃ ነዋሪዎች ላይ ብሔርና ሃይማኖት ሳይለይ የዘረፋ ተግባር ሲፈጽም በነበረው የሸኔ ቡድን ላይ የአፋብን ሸዋ ጠቅላይ ግዛት አሳምነው እዝ አጼ አምደ ጽዮን ኮር ራስ አበበ አረጋይ ክፍለ ጦር ሁለተኛ አሊ ሻለቃ ደገም ወረዳ ውስጥ በሚገኙትና ቡድኑ በሰፈረባቸው ሃሮና አቦ ለሊሳ በተባሉ ቦታዎች ላይ መብረቃዊና haala jaallan bu'uura gaaffii teenyaallee haalutti isuma viidiyoo kanaa wajjin wal qabaturraa jalqabnaa dhaadannoodha wajjin wanni deemaadhaa jiru kuni dhaadannoon deemaa jiru kun ammoo yeroo garagaratti yeroo dabrees miidiyaa kana gubbatti sina feerree irraa dubbachaatuma turre dhimma murna faannoo kanaa wajjin wanni wal qabatu ataakaroon Oromiyaa irratti isaan gaggeessaa jiran maali kan jedhu sani ammoo yeroo dabree dhimma naannoo lixa Oromiyaa Wallaggatti uummata lafarraa buqqaasuu fi qabeenya uummataa saamuu fi ajjeechaa jumlaadhaa uummata keenya irratti raawwachuudhaan waan garagaraa hedduu dalagame san osoo hin dubbatin callisanii warri isaan fakkaatanis sadarkaa garagaratti yoo xiqqaate miidiyaa kana hedduu kana caalaa wanni biraa kan miidiyaalee dubbatuun agarre dhimma san irratti ijoollee karaa FB'n dubbatu yoo ta'e malee. Arrammoo isuma kana wajjin wal qabatee duula kaaba Oromiyaa giddugala Oromiyaa Shawaa Kaabaatti irratti deemaadhaa jiru kana wajjin wal qabsiisanii dhaadannoo kaaba Oromiyaa Wallooti wajjin walitti hidhanii injifannoo faannoon gaggeessaadhaa jiru naannoo Amaaraa bira dabranii naannoo Oromiyaa irratti tarkaanfiilee boonsaa fudhachuu isaaniitiin leellisaadhaa jira jedha. Wanti kuni maaliif yeroo dabre wanni kun callifame inni arraan tana kaaba Oromiyaadhaa Walloo wajjin wal qabsiisanii duula uummata keenya Salaalee Darraa irratti banan kana wajjin kan wal qabatu isa kana olaantummaa isaa ol kaasanii miidiyaadhaan sadarkaa kanatti irraa dubbachuun kun maaliif barbaachise? Saamichi lafaa kan isaan ol baanii miidiyaatti ibsachaadhaa jiru kun kallattii teenyaan akka dhaabatti yookaan akka jaarmiyaan keenya dhimma kanaa wajjin wal qabsiisee mee Jaalchichaa asirraa jalqabnaa waan nuun jettu uummata keenyaaf akka ifa ta'uuf wanni kun burjaajii uumaan jiru uummata keenyaa. Ayyee ulfaadhu jaalle hundee wanta ati jette ifadhaa Jaaljamal loof kalchii hangafa keenya si dura dubbachuu kootiif dhimmoota kanarratti xiqqoo haala jirtu ibsuudhaafi. Wanti guddoon kaleessa hin dubbanne jarri kun gaafa godinaalee Oromiyaa lixaa keessaa godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu keessatti uummata keenya qeerraa buqqisanii ajjeesanii saamanii loon ooffatanii gaafa deemanii hin dubbanne. Mee waan isaan dubbatan kanaa fi kaleessa maaliif hin dubbanne har'a maaliif dubbii kana fidee maaliif miidiyaan gabaasuun isaan barbaachisee ka jedhu ittiin deebi'a sababoota isaa. Jalqaba kaayyoo dhumti humni kun weerara Oromiyaa keessatti oofuuf maaliif naannoo isaarraa bahee dhufee Oromiyaa keessatti weerara oofaa inni jedhu inni duraa har'a bakki isaan har'a isaan dhaqanii irratti lola bananii iddoo gurguddoo sadiidha. Aanaa Darraa guutummaatti lola irratti oofanii tumamanii deebi'an. Akkasumas Fiichee naannoo mana hidhaa kan jedhamutti lola bananii ina dabaman.
akkasumas sulula yookaan gammoojjii Jammaa jedhamu keessatti sulula geggeessanii waraanni bilisummaa Oromoo woboon zoonii giddugaleessaa kaaba shaggar jiru tumee deebisee jechuudha. Akka kana dura iddoo biraatti uummatas buqqisanii deemaa turanitti argachuu dadhaban. Iddoo hundatti tumamanii reebbamanii gaafa dadhabanii akka waan injifannoo argataniitti amala isaanii waan ta'eef kun amala abashootaati waan ta'eef bifa kanaan jalqaban. Jalqaba jarri kun maal barbaadu? Weerartuudha. Babal'ifannaa lafaatiif kan isheen daangaa naannoo Amaaraa irraan guutummaa naannoo isaan irraan jiru naannoo babal'ifannaa lafaa Oromiyaa keessatti weerartuu waan taateef yeroo hundumaa babal'ifannaa lafaatiif deemti. Inni guddaan kana akeekni ishee. Yoo har'a tuttuqxee laaltee too isheedhaan mijachuu hin beekne karaa ishee ittiin galma abbaa keenyaa jettee isheen fokkortu sun ittiin argattutu hin jiru jechuudha. Weerartuu waan taateef babal'ifannaa lafaatiif expansionismii wanti isaan geggeessu jira. Babal'ifannaa lafaa. Inni gama biraa burjaajii uumtee uummata nagaa sodaattuu uumuudhaa fi akka qe'ee isaanii dhiisanii baqatan akkuma kana dura Horroo Guduruu keessatti goote akka qe'ee isaanii dhiisanii too uummanni kun baqatan gochuudhaafidha. Inni ka biraa. Inni gama biraa saamicha qabeenyaati. Fakkeenyaaf loon midhaan saamuu, diinagdee adda addaa waan adda addaa kana dura loon kumaatamaan akka abbaa qabeenyaatti ooffattee galteerti godinaalee biraarra. Walloo dhaqxee ooffattee gaafa ishiin galtu uummanni walloo waraanni naannoo sana jiru dhaqee tumee loonsaa dachaadhaan harkaa deeffate. Shawaa kaabattis kana gochuudhaaf gaafa dhuftu waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana jiru woboon tumee irraa deebi'e. Ofirraa dachaase. Maalii fi kana gootinni jedhu tokko weerartuudha lafa babal'ifannaa lafaa inni gama biraa burjaajii uumtee uummata sodaachiftee qe'ee dhiisee akka baqatu gochuu. Sadaffaan immoo saamicha uummata kanarratti geggeessitee shiftummaa dhaan deemuudhaaf deemti. Garuu wanti isheen asirratti himattu kun hundi isaa immoo dhara. Gaafa uummata Horroo Guduruuf Wallaggaa qeerraa buqqiftee uummata iyyisiistu gaaf tokkitti gabbaatee dubbattee hin beektu akkuma ati jette. Maaliif injifannoo irra jirtii namni isheetti dubbate hin jiru. Akkuma sana seetee gaafa waraana gara giddugaleessatti gaafa dhuftu waraanni giddugaleessa Oromiyaa keessa jiru ilmaan sabaa ofirraa rukutanii tumanii aga isheen nagaya jettutti amma isheen firixxixxee baqattee badduutti tumanii hagarra ajjeesanii of duuba ishee deebisan. Har'a holola garaa adda addaatu waraana giddugaleessa irratti deemuu jira. Abiy Ahmad wanti inni irraa dubbatu tokko dhageen kolfaan du'aa oolee. Inni mataansaa waraana salaalee jiru kana waraana gara kaabaa jiru kana irratti quba qabee otoo isaan balleessina jennu sinis itti dabalamtanii jedheeti uummataan akka bira dhaabbatanii waraana kana irratti daboo kadhachuu jira. Inni ka biraa fira fakkaateet uummata salaalee akka waan isuma faannoon amma jettee dubbattu uummata saama waraanni jettu uummata salaalee akka waan waraanni saamaa jirutti diina ofirraa ittisaa jiru kana garaa isaan dhukkubseet fira qabsoo warri fakkaatanii deemanillee uummata kanatti cimdoo deeggaruu diddaniidhaaf yoo ta'e hin beeku malee bifa kanaan itti deemaa jiru jechuudha. አላሻግርም ያለውን ሽፍታ በጋራ ታግለን ማስወገድ ሲገባን ከዚህ ደጀን መሄድ እንዳንችል ተጨማሪ ሽፍቶች ማበራከታቸውን ሽፍታ በጋራ ታግለን ማስወገድ ሲገባን ከዚህ ደጀን መሄድ እንዳንችል ተጨማሪ ሽፍቶች ማበራከታችን ተገቢ ጉዳይ አይመስለኝም። ኤላ Salaalee keessatti deemaniiti waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaafidha kaayyoon Abiy Ahmad dubbatu. Jawaar Mohaammed illee gabbeeti waraana Salaalee keessaa uummata saamaa akka jirutti shiftoota jedhee irraa dubbachuu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan sabaati roorroo sabarraa dhoowwaa warreen Itoophiyaanistii taate Itoophiyaa cimdoo jalatti akka ishiin hoogganamtu waan hin barbaanneef waraanni kun waraana akeekaaf kaayyoof gad dhaabbate waan ta'eef rakkoo uummata isaarra qaqqabe tumee ofirraa dhoowwuudhaaf
eeyyama nama kamiyyuun gaafatu saba isaa ittisuudhaaf lubbuu isaa kennee iddoo sana kan jiru waan ta'eef ani iddoo sana bifa kana waraanni kun itti deemutti jira. Kanaaf warreen kaleessa ummanni gaafatumamu callisee laalee akkuma sana ittiin dubbanne maaliif hima ture saamaa jiru lafa babal'ifachaa jiru waraana isaanii fidanii irratti hundeeffatanii ummata keenya Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu keessa aanaa 7-8 fudhatanii qe'ee hunda saamanii waraana isaanii irratti hundeeffatanii waraana izii tokko maal jedhama izii Nizaamoo bizaamoo jedhanii waraana achitti hundeeffatanii ummata keenya lafarraa buqqisanii qabeenya isaa saamanii jireenya isaa saamanii ummata dhiiga boochisanii abbaa barbaadan keessatti dhaqanii ajjeesan kana godina Shawaa Kaabaa keessatti Darraa fi Fiichee keessatti argachuu gaafa dadhaban humna shanee ummata saamtu jettu ummata kan saame faannootu nurraa dhorka saamtu weerartuun faannoo caalteetu jirti. Kanaafi kuni jabina ilmaan keenya jabina obbolaata keenya jabina woboo hajaja woboo giddugaleessa Oromiyaa keessa jiraniitiin har'a afaan ishii baastee akka dubbattee dugda duubatti deebitee iyyitu ishii taasise. Kana keessatti waraanni keenya waraanni bilisummaa Oromoo naannolee kana jiran Fiichee Darraadhaa fi akkasumas naannoo Sulula Gammoojjii Jammaa akkasumas naannoo Fiichee naannoo mana hidhaa kan jiran haala kanaan tumanii of duuba waan faannoo deebisaniif bifa kanaan waccii bakka ofii saamtee irratti waraana gad dhaabbatteetti waa dubbachuu hin dandeenye faannoon waan fedhes ta'u akkuma kana dura dhaadachaa turre hamma waraanni bilisummaa Oromoo woboon jirutti Oromiyaa keessa deemtee iddoo kamiyyuu ga'uu akka hin dandeenye afaan guunnee abdii guutuudhaan dubbanna waan taaneef kanaatu ishee iyyisiisaa sin jechuu barbaadeen ijaaluun fayyaa ta'e. Ulfaadhu jaalchicha fayyaa ta'e galatoomii mee Jamaal sooressa keenya kallattii karaa keetitti gadeebinu gaafuma kana wajjin kan wal qabatu jechoota Abiyyi har'a ol ba'ee dubbachaa jiru kanaa fi dhaadannoon faannoon godhaadhaa jirtu kun garaagarummaa qaba jettee yaadda yoo garaagarummaa qabaate har'a duula karaa lamaa kan ummata keenya akkuma biyyattuu akkuma Oromiyaattuu guutuu biyyarratti illee banamee jira osuma jennu duulli karaa lamaa kan jiddugala Oromiyaa kaaba Shaggar naannoo Salaaleetti godhamaadhaa jiru kun ittisa waraanni bilisummaa Oromoo ummata kana dandamachiisuudhaaf duula karaa lamaa faannoo fi PP jidduu dhaabbatee godhaadhaa jiru kana keessatti jirri kun gamalachuutunuu jechoota Abiyyi amma dura dubbachaadhaa ture waa'ee faannoo irratti faannoon jaarmee yookaan waraana kabaja Itoophiyaadhaatiif jaarame akka ta'e Itoophiyaa baharraa hanga lixatti kaabarraa hanga kibbatti ummata kabaja Itoophiyaa tiksuudhaaf ijaaramedha waan ta'eef kabaja ummata Itoophiyaa hundaa biraa qabaachuudha qabdi faannoon kajoo irraa dubbachaa ture biyya. Dhimma kana ammas irra deebi'ee tarkaanfii ummata keenya Oromoo jiddugala Oromiyaa irratti godhamaadhaa jiru kana waraana bilisummaa Oromoo kan uummanni kun akkan saamamneef dura dhaabbatee tarkaanfii fudhachaadhaa jiru kana diinonfatee faannoodhaan isinis tumsa warra kaaba Salaaleedhaatti uummata saamaadhaa jiru wajjin mootummaa dura dhaabbatanii kajoo daboo yaamachaa waan jiru fakkaata jechuudha. Dhimma kana wajjin wal qabsiifnee uummanni keenya uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromootis ta'e garaagarummaa mootummaa Abiyyi Ahmedii fi faannoo biraa qabnu maal jettanii yaaddan akka jaarmeetti Jaaljamaan? Ulfaadhu wayyame jaalundeen akka waliigalaatitti wanni kun homa beeknu homa yaanne homatti qophoofne akka Oromoo akka waliigalaatitti gaafa arma durallee asirratti haasofne waan kana ibsuuf tattaafanne uummataa fi qabsaa'ota keenyaaf Oromoo akka waliigalaatti addunyaa tanarratti namni walii tumsa dhimma tumsaallee haasofnee turre jechuudha. Dhaadannoo wayiitti ture bara lola tokkoffaa addunyaati irratti diinni diina kiyyaa fira kiyya wanni my enemies is my friend kan jedhu kuni akka hin dalayne himnee turre jechuudha waggaa tokko dura osoo wanni kun dhalatin maaliif yoo jenne
Nu amma diina kiyyaa osoo hin ta'in diina dachaa jechuudha. Diina sabbooqa qabna. Fakkeenya injiraan Taifii fi Tuhaana yoo fudhatte cuftinuu si nyaata jechuudha. Cuftinuu waliif raamiti. Si barbaadu jechuudha. Faandos fudhadhu, piippis fudhadhu, kan biraatillee ati fudhatte gosoonni xixiqqoollee jiru jechuudha. Maal barbaadaniin Oromiyaadha. Oromoo barbaadanii jechuudha. Akka walii galaatitti akkuma amma dura itti deddeebinee jenne uma jenne santu uma tilmaamametu uma eenyutu argame jechuudha. Egaa akka kanaan Abiyyis taanan wal dhabni isaanii maali jennee yoo ilaalle diina kiyyaa fira kiyya jechuu fi wal dhabbii diinota keetii san laalta jechuudha. Beesikilii wanni isaan irratti wal dhaban sun maalidha? Hundeen Faannoo fi Pippin irratti wal dhabdu maali? Yoo jenne gabaabumatti aangoodha. Waa takkaayyuu hin jiran cuftinuu impaayiratti fufsiisudha. Cuftinuu uummata Oromoo fixuudha. Cuftinuu qabsoo Oromoo dhaamsuudha. Cuftinuu qabsaa'ota Oromoo hidhuu balleessuudha. Cuftinuu Oromoo hiyyoomsanii eenyummaa isaa balleessuudha jechuudha. Kun waan impaayira bara dheeraa guyyaa impaayira jalatti kufnerraa haga ammaa nurra jiru jechuudha. Waan nu ajaa'ibuu miti. Hubachuu dhabne malee abbootii garaa keenyati warra garaa buleeti warra eenyummaa ofii dhabetu gaafa duraa garaa buluudhaan maayii surrii ofii warra dhabetu warra akka namaatitti yaaduu hin dandeenye qabnaa jechuudha bara kana keessatti. Bara duraa of wallaalurraa maqaa ati dhalootaan qabduyyuu haga sirraa waakkatan sirraa haqanitti fudhannee maqaa saniin of waamaa akka turrellee beeknaa jechuudha. Har'a gaaduulli har'a jiru qabsoo Oromootitu, qabsaa'ota Oromootitu, dhaaba Oromoo dhaabbatetu maqaa haqaa, lafa haqaa, saba haqaa ta'uu argisiisee jechuudha. Karuma argina wanni biraatii miti, namootaa miti kan nu laala. Wanni har'a isaan lachuu gubu kun aangorra jira, nama fixaa jira, kun aangoo dhufuuf hamoommachaa jira. Kanaaf jarri lachinuu wal lolaa jirti jechuudha. Eenyu irratti? Nu irratti. Eenyu irratti? Oromoo irratti. Kanaaf yoo wal fakkaate amma durallee paarlaamaa irratti yeroo hedduu irratti deddeebi'ee jechuun dhageenya. Faannoo agar kuraatnu jedhee afaan isaaniitiin afaan itti dhalateen jechuudha. Okay. Kabajaa biyyaati. Waan biyyitti boonu biyyi tam impaayiratti itti boona dhugaadha. Impaayiraaf qabsaa'anii, impaayiraaf du'anii, impaayiraaf nama ajjeesu, impaayirarraa saamanii jechuudha. So kanaaf waa'ee gaaffii na gaafatteef garaagarummaa qabaa isa naan jetteef garaagarummaa qabaachuu illee hin danda'u ni qaballee yoo jenne completely qabaachuu hin danda'u. Kun maal qaba? Taankii baankii qaba, aangoo harkaa qaba, addunyaa harkaa qaba. Oromoo waan danda'een basaasan waan adda addaatiin to'achuu danda'a balleessaa jira. Kunillee fageenyarra ittiin dhufa maaliif lafa Oromoo barbaadan har'atti? Pippin Gondar hin jirtu, Pippin Gojjam hin jirtu, Pippin gara biraa lafa naannoo Amaaraatiif Tigraay keessa hin jirtu. Maaliif warri kun warri cimdoo jedhan kun ni yaadachuu intarvii amma dura miidiyaa walabummaa Oromiyaa keessummaa tokko waliin haasa'e irratti deebi'ee fi deebii Zaaraa miidiyaan keessummuma san seem gaafate irratti yoo yaadatan ta'e namni sun akka lafa Oromootiif mormee fi maaf mormita maa hammatanii teessanii kan jedhu deebii san keessa argachuu dandeessa jechuudha. Maal jechuufini warri kaabaa kun impaayirri kaabarraa ijaaramtee waliigala Oromoodhaaf rakkinaaf gadadoo nu uumte tun achirraa dhufuudha. Wanni isaan fedhan maali? Wal bakka bu'uudha jechuudha. Dhumaa isaanii keessatti wal bakka bu'aa dhufan. So kanaaf Abiyyi har'a akka nu shiftoonni inni baanu Oromoodha. Shiftoonni inni baanu waraana bilisummaa Oromooti. Maqaa Oromoo mootummaa Oromoota ofiin jedha. Ilma abbaa gadaa keessaa irra taree ilma abbaa gadaa ofiin jedha namni kun. Yoo Oromoo ta'e mootummaa Oromoo ta'e wayita Oromoon dhumattu lafarraa buqqaatu saamamtu hiyyoomtu eessa jira? Mee fakkiif gara warrootitti sinaa fudhadhu gara dhiha Oromiyaa. Gaafa magaalaa Agamsaa gadhiisanii guututti keessaa ba'ani Pippin guututti baatee jechuudha. Guututti kan namni tokko ittiin hafin magaalaa kaampii guddoo qabaachaa turte achi.
guutumatti bukkiftee gaafa siin baatu qotee bulaa faannoo guyyaa lafa qotatu halkan qawwee takka nyaatii baatee nama saamu magaalaa sassaamee faannoon magaalaa guutuu dhuunfannee jette jechuudha. Faannoon kun kamiinuu gargarii wallaallee jechuudha. Amma gaa akka walii galaatitti faannoo galaana gamaatii fi faannoo biyya keessa jiru akkuma dhageessanarra walgahee mana amantii gubuun mana namaa gubuun nama fixuun hojii isaanii ta'ee jechuudha. Maaliif we are a primary enemy. Diina inni kaati jechuun isaaniif akkuma amma dura irra deddeebinee jennu faannoon diina inni kaati gaafa jennu gaafa addi bilisummaa Oromoo guyyaa ijaaramerraa waan kana himu ragaan amma argame kanaa jechuudha. Kanaaf wal fakkaatanii isa jetteef wal fakkaaturrallee wal barbaadu tokko wanni nama kadhachaa jiru namichi viidiyoo amma dhageenya kanarraa wanni kadhachaa jiru isin nu dhiisadha. Kana ofirraa balleessinaadha. Maaliif fudhamaa jira? Maaliif kanatu hundee buqqisuuf deema impaayera sun wayita buqqisanillee impaayeratti itti fufsiisu. Galmi Minilik hin diigamu. Okay. Impaayerri hin diigamu. Wanni jijjiiramu Abiyyi qofa. Akkuma amma dura wal jijjiiraa dhufan. Kanaaf wanni si ajaa'ibu wanni haga ammatti maadeeffadhu takkaa'uuna ajaa'ibu warri kun diina jenne. Warra kalee Oromoorraa har'allee Oromoorraa nyaachaa jiran ammallee imimmaan nyaachaa Oromoo booyaa jirani. Wayita Oromoon saamamu loon Oromoo oofamu Oromoon du'u Oromoon qalamu gad akka hoolatitti jechuudha. Oromoon qalamu lafa ammarraa dubbannu tanatti ka ilmi Oromoo xiqqaan fiigatuun quufin gachiifsamee qalame. Egaa takkaayyuu Rabbiin ilma namaa qalin jenne Ibraahimiifuu gaafa ilma isaa waan jedhee yaaduudhaaf hoolaa bakka buuseef Rabbiin bara kana keessatti bara ilmi namaa akka hoolatitti gachiifsamee qalamu keessatti takkan dubbanne jechuudha. Warrarra akka korbeessa re'ee hobobsanarra miidiyaarraa baanii gaafa sammaan dubbatin har'a gaafa Oromoo waa ofirraa ittiftu ofirraa dhoorgituun falmattu maaliif gabbahanii shiftootaanuu jedhu Abiyyaa jedhu faannonaa jettu warri kunoo kalee harka dhaafii turre goota keenya har'allee faarsaa jirra. Goota keenya goon ofii nama diina waliin nama qalu kana sinii fanniisa dhaggeeffattoota filleen dhiisa qibelulleen jedhu kun kana wal fakkaatu kaatiyette wal fakkaannaa qofaa miti wal barbaadu waa'ee kaayoo isaaniitti takka. Kaayoon isaanii maal impaayera tiksuudha. Oromoo irratti shilmii ta'uudha jechuudha. Lachuu sanuma. Kun amma nyaatee quufaa jira. Gaafa kun irraa bu'e santu dhufaa jechuudha. Keessummeessuu qabna. Isinumaa hun gaafadha. Keessummeessuu qabna bara dhufuun. Gabroonfataa dhufu cufa keessummeessuu yoo qabaannate okee warra akkasumaan jedhu sanii adaba godhadhaa jechuun barbaachisaa yeroo har'aatti waraana bilisummaa Oromoo shiftaa miti. Yoo shiftillee siifi. Kalee namni dhuunfanillee shiftaa ture. Dhuunfadhaan gabrummaa diddaadhaaf. Lafa amma irraa dubbachaa jirru tana warroota diddaa gabrummaatiif kophaadhaan dhuunfaa laggeen amma jennu kana kee laggeen mormor jammaa kana keessatti kophaa ofii warra shiftaa ture jira jechuudha. Warri har'allee maqaan isaanii dahaa bambarraa'ee jiru. Qabsaa'ota Oromooti. Isaanirraa eegalleeti bifa jarmiya baranee kanatti jijjiiramne jechuuf isin jedhe. Egaa maaliif iyyanii isa jedheef xiqqoon tuqaa waan jaalchishaan jedherraa wanni isaan iyyaniif tokkoffaan ni dhaawaman. Sareen wayita dhayiinsa yoo waan jettanii iyyiti ni dhaawaman. Gara biraatitti nama dhiisee fi keessaa bahee akka fedhanitti dhuunfatanii irra sirbaa turan haga ammatti hin tuqamne. Itti deemamuuf deema. Asirratti takkaa miti lamaa miti sadii afur tumaman. Itti seessisuuti ummata ofirraa dhoorge waraana bilisummaa Oromootitu qaama ummataati. Ummata waliin ta'uudhaan qabeenya ofii daangaa ofii ittise. Ittan deebi'a waan keessummaa miidiyaa kanarratti dhufee jedhe san daangaa Oromoo sarara diimadhaa jedhe waraana bilisummaa Oromootiif nuufilleen daangaan keenya sarara diimaa ta'uu isaati. Maaliif nu barbaadaniin tokko waan isaan barbaadan yeroo ammaa kana waa sadi barbaadu faannoon. Wanni sadi maal?
Tokkoffaa ibiddi har'a deemaa jiru kun akka lafa Oromiyaatiif Oromoo irratti deema. Oromiyaa Oromoo irratti. Sadaffaan qabeenya, lammaffaan qabeenya saamudha. Dhagaa jirtan kaaba Wallootti, Horroo Gudurutti, amma asitti loontu saamamaa jira. As qofaa miti gara Baashaggaritti illee magaalaa Adaamaatirraa akka isaan jedhan miidiyaanii siniin qoonne kiiloomeetira 10 irraa fagoo jirraa jedhan Adaamaa seenuuf. Achiin Minjaaritti dhiyoodha kan yaaltanoo ta'e Minjaarirraa achiin lafa Oromoo kutanii gaafa qorkee irratti fantaallee jechuudha mataa haraatiin olitti qabatanii ta'an namni irraa tuqe hin jiru. Haga ammaatti namni itti dubbate hin jiru. Bal'ifachaa Adaamanuu teenyaa jechaa jiran yeroo ammaa kana keessa. Maaliif godhaniin? Egaa wanni isaan barbaadan mana abbaa isaaniiti. Manni abbaa isaanii Miniliki. Kunillee mana abbaa isaa keessa jira. Ekeraa kaasee isa dubbise argine jechuudha. Wal fakkaatu kan jenne leenci kana faana barbaaduun feesisuuf isin jechuuf. Kanarraa kaanetti scientifically gaafa gaan san xiinxallu faannoof Oromoodhaaf Abiyyiif Oromoodhaaf warri sadeen kun nuti diina kiyyaa kan jedhu sun hin dalagu. Diina sabbooqa jennee lafa keenya. Diina dachaa darabee. Dachaa darabeedha diinni kun nuuf. Firri keenya eenyu kan jedhu dhaabichis lafa kaayee nullee lafa keenya jechuudha. Xiinxala yeroo dheeraa keessa. So wanni inni barbaadu wal fakkaannaa qofaa miti wal barbaadurree. Kanaaf gaafa isaan nurra duulanii achiin isaan ammallee istiraatejiin PP waan tokko lafa jiru keessaa bahaati waraana bilisummaa Oromootiif faannoo walitti dhiibdi jechuudha. Waa'ee gaafa humni kun dadhabe ol faannoo dhooftee nutti deebiti yookaan nu dhooftee faannoo deebiti jechuudha. Faannoofillee diinaa miti aangoo isaa haga barbaaddutti. Kanaaf waan akkanaa kun maal ta'a kan jedhu asirratti akkas ta'a akkas godhaa miti. Oromoo waan isa baaftu waraanni bilisummaa Oromoo waan isa gargaaru istiraategii barbaachisu irratti hirkateeti daangaa ofii biyya ofii tikfachuun kaaftellee harkatti galfachuu barbaada malee tumsi har'a PP waliin goonuu fi tumsi har'a faannoo waliin goonu akka hin jirre kun sumuda mallattoo irraa maayitii jechuudha Oromoodhaaf yoo kan barannu ta'e yoo kan nu barsiisu ta'e argine jechuudha. Akkuma anga'ee si garsiise mandii si dhageessise haamtuu qabaa haamee si qabaa jedhan durii rabbi gaafa waan jedhan nama mana ijaarrachuu hin dandeenye. So argine akka waliigalaatitti wanni ta'u maali diina sabbooqa qabna jenneef qopheessurraan alatti diinni diina kiyyaa fira ammallee diina fagootirra diina Oromoo keessa jirutu gabrummaatti nu fide durilleen taanan har'alleen haarayoota jira haarayee jira jechuun bara kana keessatti bara amma jirru sa'a ammaa kana keessatti haarayoota gabbaye goobanni haarayoota gabbaye haaraman afaan isaan haasanii fi qoosaa isaan miidiyaa irratti godhan kanaa miti kan laaluu mallu yoo hiree argatan yoo haalli aanjeef qabsoo Oromoo jaamsurraa waraana bilisummaa Oromootitti maaliif xiyyeeffatu yoo jenne isatu humna. Namni humna malee waan godhu addunyaa tanarratti namni humna hin qabne takka alaagalee biyya ta'ee hin beeku. Yookaan qabeenya qabaattee qabeenyaan beekamuu qabda. Yookaan humna qabaattee humnaan beekamuu qabda. Yookaan qabeenya fi humna kee beekumsa kee waliif fiddee ijaaramtee argitee addunyaa irratti of kabachiisuu danda'uu qabda jechuudha. Argaa jirra waa'ee addunyaa kanarra ta'aa jiru. Biyyi takkattiin addunyaan loltee akkasiin injifachuu dandeettullee ragaa yeroo dhiyooti jechuudha. So Oromoon hagana ga'u kun kan fira dhiyoo qaba. Fira dhiyoo qaba. Cunqurfamtoota akkasaa kan isa fakkaatuuf addunyaa mirga namaatiin morman qaba. Kana bira dhaabbachuurra cimdoo takkaa'uu walitti hidhamuu qotiyoo beeladaa qofa walitti hidhan. Nu beeladaa miti kasaanitti hidhamnu isaan walumatti haa hidhatanii. Wanni cimdoo maalirra jedhamu kun miti wanni walitti hidhatu Oromoon hidhatee haala har'a keessa jiru kana keessaa ba'uun barbaachisaadha. Egaa kanaaf haasaa qofaa miti
baatiriin itti fuu qabaa jechuudha warroota amma maqaa dhoofnu kana cufaayyuu kanan jedha wal fakkaatoo miti walillee barbaadudha kan jedhan qaba horii bulee jaalunde. Ulfaadhu galatoon Jaal akka gaariitti ibsarraan kannete mee karaa gaafii teenyetti aanutti yoo ceenu gaafiin keenya irraan tanaa uuma kana keessa nu naanneessa baay'inaan maaliif as keessatti guggufannee bakka itti ciccinii namni hedduu. As dhiyoo kana ajandaa haarawatu jila aktivistoota yookaan paartilee siyaasaa mormitootaatiin banamee jira. Jila kana immoo durummaadhaan namni banee deemaa jiru Jawaar Mahaammad. Addatti immoo injifannoon Itoophiyaadhaa akka leellifamaa akka jiru Itoophiyaanistoonni hundinuu Itoophiyaa tiksuu irratti ejjennoota akka qaban waliigaltee cimtuu akka qaban murni simdootii fi faannoo bilisiginnaatis lachan isaaniitu tiksitoota impaayiraati. Kana keessatti dhiibbaan ammaan tana adeemsifamaadhaa jiru sochiin ammaan tana mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mormitoonni siyaasa Oromoof qabsoone jechaadhaa jiran gadi bahanii duulli yeroo ammaan tanaa kanatti walirratti banuudhaa kun bu'urri isaa duubbee waan kanaa maali? Maal barbaadameeti wanni kun kan arra banameef? Dookumentariin kun arra miti. Isa kanarraa yeroo dabre haasawaa jaalleen colataa kitaaba isaa keessarraa illee kaafnee gaafii deebii godhaadhaa ture. Isinis irraa dubbachaadhaa turtan. Isuma santuu hogganoonni siyaasaa duraanii warri gadaa dabree gullallee taa'u gadi baanii duula meediyaa isaan irratti deebisaa walii akkan duratti xiyyeeffannaa adda addaa keessa yaadni jiru guutumattuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ejjennoo yaada lakkuutu ture jennee dubbachaadhaa ture san ifatti baasanii yaada wal haaluu gaafatama yakka shira mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dalagamaadhaa ture san eenyullee nutti gaafatama fudhachuu tiduurraa kan hafe namni tokko dhimma qabsoo bilisummaa Oromootiif gaafatamni ana kajoo hoggansi hundinuu yaada if qulqulleessuudhaaf dhiibbaa ofirraa gochuurraa kan hafe yaada Oromoodhaaf bakka bu'uu fi wareegama Oromoo irratti firii godhu tokkollee waan keessaa harkan hin dhabne ifitti qaanfachuu mudanne. Hoggansa akkanaa kanaan qabsoon bilisummaa Oromoo tika impaayera Itoophiyaadhaa tiksuudhaaf jecha mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo hoggana tiksiteeta Itoophiyaadhaatiin marfamtee turte hajoo dhaloota kanaaf har'a ifatee jechuudha. Isa kana isa sanirraa adda baafannee hubannee jira. As qofa irratti dhaabbachuuf hin deemu wanni kun. Maaliif barbaachise? Iccitiin shira siyaasaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabsoo karaa nagaatiinis haa ta'u, warraaqsa fincila diddaa gabrummaa keessattis haa ta'u, qabsoo hidhannoo keessatti hogganoota gadaa dabraniitiinis dalagame haa ta'u, boqonnaa tokkoffaa lammaffaa jaamee qindoominaan dhiyaatee deemaadhaa jiru kun yeroo ammaan tana jiru kanarratti Oromoon duula ifiisaatiif warraaqsa ifiirratti banuun bu'aa ni fida jettanii amantu. Yoo bu'aa fidatee bu'aan inni fidu maali Oromoodhaaf? Miidhaa fidu yoo ta'e hoo miidhaan inni Oromoorra fiduu danda'u maali? Yeroo silaa itti Oromoon caayaa isaa jijjiiduu xixiqqoo tana walitti fidee akka ta'uu qabne jechuu qabu turetti jaarmeeleen siyaasaa Oromoodhaa tiksitoota impaayera Itoophiyaadhaatiin butamanii jiru. Kallattii hundaanuu Itoophiyaanisitoota jalatti marfamnee jira. Isa kana wajjin wal qabatu jechi as dhiyoo kana ogbarruu Jawaar Mahaammad keessatti tuqame duulli ittisa waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa irraa faannoo irratti qolachuu irratti dhiibbaan inni godhe sun ogbarruu isaa keessatti akka shiftaadhatti waraana hogganoota waraana bilisummaa Oromoo keessa addatti jaalabbi irratti qubalaatuutu jira. Maal iccitii waan kana duuba jirtu? Haramitti deemaa jira. Haramitti deemaa jirra. Kan jiru uummata keenyaaf ifa akka ta'uuf teenyee ilaaluun furmaanni waan kanaa yoo maal ta'e qofa Oromoon if dandamachiisuu qaba. Itoophiyaanotaan marfamnee jiraachuu keenya egaa hubanne inni kun guutumaan guututti qabsoon Oromoodhaa keessaa fi alaan harka Itoophiyaanistootatti haftee Itoophiyaa fudhannee Oromummaa ganuu fi Oromiyaa ganutti deemaa jiru jaajicha. Ayye ulfaadhu jaalunde waa baay'ee kaaste wanta ati kaaste hedduudha. Mee isa duraa shira dallaalonni maqaa jaalabdii dhugaa irratti waa xiqqoo dubbachuun barbaada. Mormitoonni siyaasaa maqaa ajaja waraana bilisummaa Oromoo giddugaleessaa
kaasun waan lama galmeessuudhaaf maqaa jaalabdii kaasun tokko qabsoo qooduudhaaf lammanni xaxaa yookaan propagaandaa siyaasaa geggeessuudha. Qabsoo qooduu gaafan jedhu jidduu hoggansaatii fi uummataatti amanamummaa dhabsiisu. Ijoolleen kun ijoollee kaayyoo ganamaa ganamtitti qabatanii deeman kan diinni karaa sanaan raasee cabsuu hin dandeenye yoo wareegama ta'e malee kan qe'ee Oromoo dabarsanii diinaaf hin kennine ta'uu isaaniiti. Isa kana qoodanii akka iddoo biraatti akka waan isaan barbaadan Itoophiyaanizimii isaan barbaadan sana ijoolleen kun keessummeessuu waan hin dandeenyeef. Isa kana akka hoggansaatti uummata biratti amanamummaan isaanii akka dhabamu yaaluudha. Kana uummatatu beeka. Ijoollee walabummaa Oromiyaa akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo ganamaa galmaan ga'uudhaaf waan deemaniif. Kanarratti eenyuma wajjiniin iyyuu walii galtee yookaan waan akeekniif kaayyoon dhaabichaa jedhu barruun dhaabichaa jedhuun ala hin sochoon warra jedhanii deeman keessaa warra tokko waan ta'aniif isaan immoo kaayyoo dhaabaa yeroo barbaadanitti jijjiiruu warra barbaadu fi akka barbaadetti geeddarachuu warra danda'udha warri kun waan ta'aniif isa kana ijoollee fuuldura dhaabbattee loltuu waan taateef maqaa isaanii qabsoo qooduu warra kabiraa itti dhiisanii warreen cimoodha har'a Oromoon isaan qabdi naannoo daangaa diinaa jiru diinallee ittisuu danda'am jedhaman keessa abdii dhugaa isa tokko akka Oromiyaatti kan namuu irratti walii galu abdii dhugaa tokko. Kanaaf xaxaa propagaandaa isaan godhanii akka waan murnoonni biraa wajjiniin waliin hojjechuu didanii fakkeessanii dhiyeessuun waan fakkeenyaaf abdiin fa'aa shiftoota wajjiniin yookaan namoota saamtota wajjiniin akka waan isaan hojjechaa jiran fakkeessanii dubbachuun kun baay'ee gadi bu'uu nama agarsiisa. Hin godhan otuma godhameeyyuu akka kanaan waraana bilisummaa Oromoo sabaaf bahe daangaa diinaa jiru rakkoo fi bal'oo hunda baatee deemaa jiru. Bifa kanaan lolee ofirraa diina deebisaa jiru yeroo diinni irratti holola bante diina wal fakkaataa gaggeessaa jiru beeki warri cimdoo kunis warri faannoo kunis diina propagaandaa wal fakkaataadha beeki kan isaan oofaa jiran waan barruu sanarra jiru wajjin waan amma jarri jettu uummata saamanii uummata ishee saamanii waraanni bilisummaa Oromoo uummata illee saame yooyyuu qabaateeyyuu waraana bilisummaa Oromoo akeekaaf kaayyoodhaaf bahe miti kan uummata isaa saamu. Shiftoota Abiy Ahmad naannoo sanatti bobbaasaa turetu uummata saame. Gama biraatiin abdii keessa addatti fo'amee waan inni maqaan isaa dhahamee fi ejjennoo isaa fi uummata gidduu jiru laaffisuudhaaf. Akka biraatti warreen amma feesbuukii kanarratti maqaan namootaa kakkaamee kutaa tokko kutaa lama kutaa sadii jedhanii wanti barreeffamu ni jira. Nan argaanis ilman dubbisa. Yeroon isaa ammaa'oo miti isa jedhu yeroon isaa amma kan ta'e jiraachuu mala yeroon isaa amma miti kan ta'e jiraachuu mala. Saamtota dhiiga uummataa xuuxan yakkamtoota saaxiluun ani komiirraa hin qabu. Garuu warreen dhugaadhaaf falmatan warreen diina naasisanii dugda duubatti diina deebisaa jiran warreen qabsoo haqaatti jiran warreen akeekaaf kaayyoo isaanitti cichanii diina irratti tarkaanfii fudhatanii nama qabna nuti jennu keessaa waraanni bilisummaa Oromoo jedhu keessaa warreen akkasitti gaafa xiyyeeffatan eenyuyyuu wal dhiisuudhaaf hin ta'u. Gantoota saamtota hattoota warreen garanaan qabsaa'ota fakkaachaa garasiin diina wajjin ta'anii qe'ee Oromoo hurgufan warreen battee urgeessaa afaa irratti ajjeechaa raawwatanii fi ajjeesisan
warreeni Mooyimboon Baqqalaa fa'aa ajjeesaniif ajjeesisan warra akkas akkasii irratti dubbachuun isaanii barbaachisaadha. Jeedala gogaa oolaa uffatee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa dhufee dhaabbatee ilmaan Oromoo nyaatu keessaa buqqisanitti agarsiisuun ifadha. Hin dubbannu gaafa dubbannu qabna. Battee Urgeessaa amma gaafa lubbuun darbutti waggoota 2-3 mana hidhaa keessaa bahe sana guyyaa guyyaadhaan sa'aatiidhaan otoo waa waliin haasa'in olleen beeknu 3-4 sa'a tokko sa'a 2 sa'a 3 wajjin haasa'u warri beekan beeku. Waan inni natti machaa ture hedduudha. Battee Urgeessaa har'a hundumtuu imimmaanii naachaa boo'uuf kana kaleessa fira dhabee. Battee Urgeessaa akkamittiin dhaqee maqiitti ajjeefame qonna dhaqeetiin birrii 10,000 kaffalamaafii ture. Kiraayii manaa ijoollee isaatiif akka taatuuf jedhame. Isheellee irraa kutaniin warra kabiraatiif kaffalanii olola faat irratti deemaa ture. Har'a waan tokkoon dubbadha. Warri kana keessaa harki isaanii qulqulluu ta'e Battee Urgeessaa jaarmiyaan ABO biyya alaa kun akka hundeeffamuuf nama shoora guddaa taphate keessa nama tokkodha. Seenaan isaa yaadatu. Warri beeku beeka. Akka jaarmiyaan kun hundeeffamuuf shoora guddaa nama taphate keessa Battee Urgeessaa nama tokkodha. Barruu isaatiinis sagalee isaatiinis maqaa isaanii jira. Shiroota deemaa jirtu mooraa qabsoo Oromoo biyya keessa jirtu keessatti daba deemaa jirtu. Qabsoon keenya akka fuulduratti deemuu hin dandeenye. Qabsoon kun immoo waraana bilisummaa Oromoo qofaan akka galma ga'u. Karaan Finfinnee keessatti isaan deemaa jiraniin sun akka inni eessanuu qabsoo Oromoo ga'uu hin dandeenye jala muree ol muree gammuree nama natti himee jaarmiyaan kun akka inni dhaabbatu keessaa shoora taphate abdii dur qabnullee akka dhiibnee gara waraana kanaatti deebine namni karaa nu qajeelche keessaa Battee Urgeessaa nama tokkodha. Batteeni kuni gaafi yeroo biraa nu gaafata. Batteen carraa biyya alaa ba'uus qaba ture. Irratti ugguranii otoo nan du'a jedhee hiyyatuudha beeka. Otoo nan du'a jedhee hiyyatu najjeesuuf jirtii jedhee otoo hiyyatu yeroo paartileen siyaasaa gadi biyya alaatti gabba'uudhaaf baanii leenjii wayii fudhachuudhaaf deeman carraa sanaan ba'uu nama danda'udha. Yaalaaf Jarman dhufee nama yaalamuu danda'udha. Carraa kana hundaa warra harkatti gubee jira. Batteen akka dirree qabsoo deemee ta'u dirree qabsoo keessa turuudhaaf nama hedduu gaafataa ture. Anaannarraan karaa koo nama hedduu gaafatame hin didan. Namni Battee du'a Battee keessatti nama jalatti nama qabee ta'een Batteen otoo nan du'aa jedhee himachaa ture. Najjeesuu jedhee himachaa ture. Har'a garuu imimmaan naachaa warra boo'u jira. Warra akkasii shiroota akkasii hojjetan saaxiluun barbaachisaa. Warreen ilmaan sabaa warra akka Abdii Dhugaafaa magaalaa keessa ciisanii qubarratti qabuun abadan hin taatu. Kana goota yoo taate waan ijaaruudhaaf deemtantu jira jechuudha. Kanaaf murna saamichaa, murna daldaltootaa waraana qabsoo bilisummaa Oromoo keessa teessee gama biraatti waa hojjetaa jirtu sana saaxiluun jabeeffamuu qaba. Garuu warri nama saaxilan kun maal turanii? Warra nama saaxilan kun qabsoo Oromoo kana kan gufachiise hangafti eenyudha? Eenyudha hangafti? Gaafa murni kuni gara aangootti dhufee dhiiga ilmaan Oromoo 60,000 lakkaa'amaniin gara aangootti dhufu kana murna kana kan lafa qaqqabsiisee akka inni uummata Oromoo xaragu godhe eenyudha? Murni kun murna mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaaf sanas nama ajjeesaa ture tika ta'ee
insa uume ilmaan Oromoo naaffessee sadarkaa adda addaatti basaasan ka qabsaa'ota bilisummaa Oromoo ka akka Laggasaa Wagiifaa warra ajjeese keessaa murni har'a hangoo qabate kun tokkodha. Murna akkasii hangootti fiduun akka feeteedhaan oofuun waraana bilisummaa Oromoo hiikachiisuun kuni tureera. Ati kana gooteertaa murna badii saaxiliin jechuu koo miti. Murna badii saaxiluun barbaachisa. Murna mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo hugguru saaxiluun barbaachisa. Office of laaluudha. Abdii maalirraa qabdaa wajjin deemta murna kaleessa waa balleesse ka badii isaa hin amannee fi murna qabsoo Oromoo karaatti hambisee abdii kamii wajjin deemuu dandeessa. Wanti wajjin deemtuun hin jiru. Diinota qabsoo bilisummaa Oromoo warra qabsoo kana sadarkaadhaan diina wajjin hin dhaqanii ittiin chirchaaroo nagadan saaxiluun ifa. Abbaa fedhe haa ta'u ragaa qaban irratti saaxiluun abbaa barbaade. Garuu warra dhiiga qulqullootaa gannaqee ijoollee qaqqaalii lubbuu isheetiif harsaa kennitu lakki yaabatteen jedheeni waan yaadadhu keessa dhiisii ijoollee keetiif jecha yookaan iddoo sanaa gabba'i yookaan afaan kee qabadhu jiraadhu ijoollee keetiif jechannan maal lubbuun koo lubbuu nadhii gammadaa fayyolii naan jedhe. Nama akka jedhetti waan jedheen lubbuusaa aarsaa godhee wareegamee deemedha. Batteen har'a fira battee fakkaata beektaa garanaa garasii gaafa sirbu. Akeekkachiisa meeqatti kenname battee nama gaafa achi keessa lubbuun isaa baatutti itti gaafatamummaa tokkorra iyyuu hin jiru hin bara. Inni kan biraa haa ta'u baay'eetu jira. Kan biraa hin dubbadhu waan ammatti dubbatamu miti. Yeroo isaa eeggatee wanti dubbatamu hedduu jira waa'een isaa. Waa hedduutu jira. Kuni kanaafi har'a callisuun gaafa wallaggi nyaatamu wallaggi tumamu uummanni achirraa ka'u hin callisanii gaafa fokkorsuu fiichee irratti fokkorsuun dhufe kuni maaltu kana fide har'a gaafa waraanni naannoo Amaaraa waraanni faannoo gaafa isheen tumamtee Salaal irraa deemaa jirtu gaafuma dubbiin kun gaafuma ijoolleen ofirraa tumtuudhaan barololli kan jiratti baname. Gaafachuu dandeessu kan waraana bilisummaa Oromoo. Gaafa ijoolleen Salaal irraa faannoo rukuttuudhaan kan ololli abdii irratti baname. Gaaf tokko isaanii gaafa wallagga irraa ammallee wallagga irraa uummanni keenya tumamaa jiru namni dubbate hin jiru barbeeka. Beeka gaafa Salaal irratti ijoolleen ofirraa tumtu ololli irratti baname. Inni kun maaliifi humnoonni faannoo wallagga jiranii callisanii fiichee irratti lola labsuun miti propaganda labsuun maaliif sababni isaa tokkoffaan shaneeru kun jechuudhaan deeggarsa mootummaa yookaan immoo deeggarsa naannoo Amaaraa irraa yookaan immoo deeggarsa kan isaan hundeesses mootummaa irraa deeggarsa eenyu warra cimdoo abroonnati deeggarsa jara argachuudhaaf yookaan jirra jechuudhaaf ittiin fokkoruudhaaf itti daboo kadhachuudhaaf itti daboo kadhataniirus immoo kun olaala. Inni gama biraa hojiirra maksu nuti rakkoo keessoo isaanii dhoksuudhaaf rakkoo waan isaan deemaniif saamicha isaan deemaniif dhofkachuudhaaf isaan kanatu uummata saamaa jedhanii irratti xiyyeeffachuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo lafa isaarraa qe'eesaarraa maatii isaarraa diina dhorkaa jiru akka waan inni shiftaa ta'eetti faannonis shiftaa jettee dubbatte warratti barreessite kan maqaa qabsoo Oromootiin iyyuu deeman jiran warri Oromoo keessaa irratti barreessitus shiftaa jettee kan irratti barreessite ilmaan sabaa garuu ofirraa dhoowwu yoomiyyuu lafa Oromoo keessatti hamma ilmaan sabaa jiranitti amma woboon jirutti faannoo fi warreen faannoo fakkaatan seenuu hin danda'an.
kaayyoon isaan baratanii manaatti ba'aniif kana miti waan ta'eef walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa Oromoo fi naa jedhanii irbuutti seenan waan ta'eef kanaaf warreen dhimma shira daldaloota maqaa jaalabdii dhugaa faatii fi deemani dobraa barbaadadda abdii dhugaa akeekaaf kaayyoo qabatee deemaa jira waraana bilisummaa Oromoo har'a humni qabna jettee Oromoon qabdu keessa waraana giddu galeessaati waraana kana immoo kan hoogganaa jiru goota jabaan nama kana warreen biraas injiran jechuu koo miti beeki namni waraanni guddaan daangaa diinaatii fi bakka barbaachisu ga'uudhaaf jiru waraanni guddaan har'a Oromiyaan qabdu waraana giddu galeessaati waraana kana immoo kan hoogganaa jiru abdii dhugaati abdii dhugaatti bu'uu jechuun immoo ija Oromootti bu'uudha yoo dhuguma rakkinni jiraata ta'e abdii mataasaatti dubbachuudha malee gabbaatee abdiitti barreeffamni feesbuukii keetii wanta itti fiddu jiru abbaan barbaadde anas ta'e miidiyaa irratti dubbanneera wanti fiddu tokko jiru kan lafarra jiru humna jira humni sun immoo humna kaayyoo fi akeeka hidhatee jiru jira waan ta'eef kanaaf waraana keenyarra xaxaa propagaandaa keessanii fi qoodaa qabsoo akkasumas immoo murnoota saamichaa shiraa daldala warra geggeessan hattoota qabsoo bilisummaa Oromoo giddugaleessa godhatanii mooraa qabsoo hunkuranii fi diina wajjiniin waliif gadi naanna'anii waa hojjetan saaxiluun hojii keessanii itti fufaa garuu warreen ija ummataa ta'anitti bu'uun abadan hin danda'amu kan abdii kutadhaa jechuun barbaada fayyaa ta'e jaalladhe. Ulfaadhu jaalchicha fayyaa ta'e galatoom yeroo dheertuu fudhatteera ibsa gaarii nu gootee isuma kana gaaf mataan irratti nuti bishoo waa dabalatee jaaljamaaliif iddoo kan nu barbaada. Mee jaaljamaal yoo waraanni bilisummaa Oromoo sirna qabaa waraanni bilisummaa Oromoo caasaa qabaa waraanni bilisummaa Oromoo heeraa fi seera ittiin taligamuuf ittiin bulu qabaa. Qaamni irra waraana bilisummaa Oromoo addaan qoodee hoggana zoonii tokko irratti qubalaatee hoggana zoonii tokko faarfatu hegeree waraana bilisummaa Oromoo tana waraana bilisummaa Oromoo qoqqooduu tarsiimuma warri Minilik Oromiyaa qoqqoodee Oromiyaa ba'aa faarfatee Oromiyaa kibba ba'aa balaaleffachuun duula Oromoo jidduutti bansiisaadhaa ture sanii wajjin tarsiimoo impaayirri Itoophiyaadhaa irratti ijaarame sagantuma siyaasaa impaayirri Itoophiyaadhaa sanii wajjin wal fakkaachuun danda'u haalli amma deemaadhaa jiru kun kana wajjin wal qabatee asuma dhiyoo kana murni faannoo fi faannoo qofa jennee osoo hin dandeenyu murni simdoodhaa fi bilisiginnaadhaa afaan siyaasaadhaatiin Oromoo irratti duula gara jabeenyaa duula hammeenyaa olii uummata keenya arsirratti hojjetan uummata sallafarraa buqqisanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo dibuun akkuma irra jaalabdii irratti qubalaatame kana waraana bilisummaa Oromoo kibba ba'aa jirurratti qubni laatamaadha. Arra zoonii kaaba Oromiyaa walloo waan deemaa jiru hundi keenya waliin argaa jira. Firarraa illee deeggarsa dhabaa jirti ijoolleen san. Duulli immoo karaa lamaan bilisiginnaadhaan irratti banamee jira, simdoodhaan irratti banamee jira. Marfamni isaan keessa jiran bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jalatti Itoophiyaadhaan muramanii kannamanii waan jiraniif dirmachuun uummanni Oromoodhaa akka daangatti illee isaaf godhu lafa sana isaan jidduu muruudhaaf taargetni guddaan amma naannoo Darraa irratti godhamee jiru hulaa sana muranii dildila Oromiyaa fi uummata kaaba Oromiyaa walloo gidduu jiru san muranii akka barbaadanitti funyaan isaanii dheereeffatanii Finfinneen lafa Amaaraa akka taateef faana dheereeffachuu waan jaamu pilaana yeroo dheeraa maastar pilaanii isaan lafa kaayyatanii deeman san hojiitti hiikachuudhaaf warri jiru meediyaa kana gubbaarraa warri dubbatu jira. Addatti immoo duulli arra mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa as deebi'ee baname kun sabboonummaa Oromoo xiqqeessuu fi gaafii sharafa walabummaa Oromiyaadhaa san akka qaanyitti Oromoo waa'ee Oromiyaa dubbachuu dhiisee waa'ee Itoophiyaa faarfachuu akka danda'u Joormaa Maxasliyoo kana TikTok irratti
halkan tokko walgahii namni 8,000 jala taa'ee dhaggeeffachaa bulirratti afaan isaatii baafatee dubbatee jira. Yaada Itoophiyummaadhaa Oromoo fudhachiisuu dandeenyee jirra jee. Itoophiyaa Oromoon bara dheeraa irratti qabsoo godhaa baate sana. Wareegamni hayyootaa fi wareegamni gootota qabsoo bilisummaa Oromoodhaatiif sirna impaayera Itoophiyaa diinee Oromiyaa walabaa ijaarrachuudha qabna jechuudhaan wareegama akkuma kitilee itti dhabe san arra gatii dhabee qabsoon wareegama Joorfaan laaptoop irratti biyyoota faranjii keessa ta'anii gaggeessan sabboonummaa Itoophiyaadhaa Oromoo fudhachiisuu danda'u ittiin dhaadachuun hegeree qabsoo bilisummaa Oromoodhaa uummata Oromoo ABO jibbisiisuudhaaf godhamaa jirudha jee warra yaada dhiyeeffachaa jirutu jira miidiyaa kana gubbaa. Isin akka jaarmiyaatti addi bilisummaa Oromoo ABO boon yeroo dabre walgahii tumsa cimdoodhaa san keessatti illee akka qooda qabu warri faannoodhaa gadi baanii ibsa baasan keessatti dubbachaa turan. Garuu duulli waraana bilisummaa Oromoo addaan qoqqooduudhaaf qubatti laatamu kun gaafa godhamu akka dhaabatti akka bilisummaa Oromoo ABO boon gadi ba'ee duula waraana bilisummaa Oromoo zooniilee irratti addaan qoqqoodee cabsuudhaaf akka ammate kana gadi ba'ee ibsa qofa baasuu miti waan gochuu qabu dura dhaabbachuu qabu uummata isaatti lallabachuun irra hin jiraatu. Maaltu ta'uudhaaf deema callisanii ilaaluun kun furmaanni isaa karamitti nu geessuudhaaf deema. Akkamitti ilaaltan Jaaljamal isin akka jaarmeetti? Hayyee horii bulii jaalakiyyaa ulfaadhu wayyame. Egaa gaaffii belbeltuudha gaaffii namni cuftuuf gaafachuu qabu. Qabsaa'ota qofaa miti Oromoon akka Oromootitti nama ta'ee jiraachuuf eenyummaa isaa nama ta'ee jiraachuuf jechuudha. Akka ilma namaatitti addunyaa kanarratti beektaa namni nama. Diimaa gurraacha adii qabu ilmi namaa namooma waan jedhan kanaanu akka namaatittuu jiraachuu qaba Oromoon. Akkasittuu jiraachuuf falmachuu qaba jechuudha. Namni yoo nama ta'ee waan irraa dhalate qaba bakkatti dhalate qaba malee. Waan irraa dhalate yoo inni saba Oromoon saba jedhee haga sadarkaa sabummaatittuu beekamee sabni sun immoo qilleensa irratti bishaan irratti hin dhalatu lafarra dhalata bakkatti dhalate qaba jechuudha lafti. Oromiyaa yoo jennu qilleensa irraa fuuneeti takkaa waan jaalannuufi miti waan dhugaan jirtuuf jechuudha. Sabni kun saba Oromooti yoo jenne biyya qabaachuu qaba. Beekamaadha kun addunyaa irrattuu jechuudha. Kanaaf akkuma namaatittuu jiraachuuf Oromoon falmachuu qaba kan jedhu gabaabatti gaaffii atama maayirra na gaafatteef qabsaa'ota qofaa miti. Nu qofaa miti jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti. Hoogganoota gadaa dur ta'ee har'a jiranillee miti warri kaayoo kanatti amanan akka waliigalaatitti Oromoon dhaloonni har'a jirullee falmachuu danda'uu qaba. Dhaloonni garaa jirullee maaliif nama garaa jirutu wareega kafale yaadattu waggaa tokko lama dura warra tokko maatii tokko jaarsaaf jaartii ajjeesuudhaan cophii irratti daa'ima garaa ji'a torbaa akkasiin waliin du'uun ni yaadannaa jechuudha. Kana himni hin finnu. Egaa akka waliigalaatitti Oromoon eenyummaa isaatiif jiruu isaatiif durii lafa bilisummaa jennaarra garuu jiruudhaaf of duuba deebine. Bara maqaa dhabnee maqaa keenya qabsoodhaan obboleessuma keetu taate Oromoo ittiin qawweessi gamaa jechuudha. Ni beekna jechuudha waan keessa turre. Ati Oromoo namaan jechuuf Oromiyaa gara garaatti jechuudha maqaa adda addaatiin waamamaa kan turre. Galata qabsoo Oromoo 91 har'a addunyaarra bakki jiru an Oromoodhaa ofiin jedha. Namni an Oromoo hin jenne hin jiru har'a. Wanni haga ammaatti dhabamee afaan tokkoon dubbachuu dhabne Oromoon kun eessaa dhufedha. Lafa qabaa biyya qabaa yoo jennu kunillee guyyaa tokko booda ilma fudhatama. Wareegama har'a ilmaan har'a dhaloonni har'a jiru kun kafalaa jiruuf warri jirru kunillee duuban immoo deeggarsa godhaafii jirruuni Oromiyaan biyya ta'uunis kanuma oolle. Maaliif arginee jirra? Umrii keenya kana keessatti Oromoo jechuun bara gatii nu kafalchiisaa ture jira. Qaama kiyyaan ka beeku jetteettee miti. Kun seenan beeka. Oromoodha namaan jechuun gatii nu kafalchiisaa bakka turetti. Bor immoo Oromiyaan biyya teeti jechaanii jirra. Har'a gatii kafalaa jirra. Warra har'a maqaa dhooftan kun cuftinuu gatii nu kafalchiisaa jira. Oromiyaa waan jenneef, walabummaa waan jenneef diinni nikkaa warra ammas maqaa dhooftanii kana nuyi jechuudha. Waa'ee Oromoo sabaatti amante inni nu Oromoo beekta.
An Oromoo ofiin jedha dhiibee. Oromoon kun eessaa dhuftee eessa dhalattee jetteen Itoophiyaan kan isaa taate I don't know. Annaan galle. So kanaafi waan amma jennu kun Oromiyaa wanni jennu kun gaaf tokko ni dhufa. Yoo ofiillee dhaqqabuu dadhabne ilmaan teennaa lafa ofiirra dhalatte takka biyya ofii mataa ol qabattee deemtu takka ni uummatti ni uumama. Hoop. Muka boru firiirra nyaattu beektaa har'a dhaabda. Firiin har'uma dhaabdee nyaattu ni beekna. Muka guddatee firii sii kennuu deemu tokko yookaan akaakoo keettu dhaaba yookaan abbaa keettu dhaaba ilma situ irraatti yookaan akka ati dhaabdu immoo ilmaan teetitti itti fayyadamaa jechuudha. So kun kan biraa waraana bilisummaa Oromoo qooduuf maaliif barbaachise? Waraanni kun waraana sabaati. Waraana ebelu, waraana naannoo, waraana maalleen jedhamu lafa irra jiru maqaa irra jiru waamama malee waraanni kun kaayoo tokko qaba. Akeeka tokko. Akeeka kalee irratti ijaarame. Walabummaa, bilisummaa, birmadummaa baannu kana qaba. Har'a waraana ebelu jedhamee maaliif nama tokkotti quba laatanii yoo jenne jabina nama saniiti. Nothing else. Awwanni nan jedhu yoo jiraate jabina nama saniiti. Hololli akka sadiitti namarratti oofama. Holol diina kee cabsuu yoo feete qawwee qofaa miti hololaan illee ni cabsita. Akkamitti yoo jette tokkoffaa injifannoo gootummaa jabina inni qabu san laaffina gootee ofitti irkiftee ofii jabaaf akka amma faannoon fiichirratti goote kan ofii tumamtee caccabtee achii deemte akka jabaa gootee qawwee boojitee sun holola. Nama hin beekneef amma dhugaa fakkaatan rifachiisa. Sun aadaa hololaati. Tokko kan lammaffaa waan hin jirre uumta holola keessatti waan hin jirre sangaan dhalee jetta. Itti deddeebitee jetta waan san fudhachiisuu ofeete na fayyadattee itti ilaalte sirna hololaa keessatti waan hin jirre uumtee akka amma Abiyyii Ahmad godhu kan namni gowwaadhaa jedhan waan hin taane maarree jedhaa waan yaadatuu maarree no irra deddeebi'anii deemuun sirna hololaati. Sadaffaan waan hin jirre ragaa hin jirre qabatta jechuudha. Ragaa namni barbaadee haga ragaa san argatanitti maal goota? Yoo namni keessaa oo'ee kaa'e dubbii oowwite qabbaneessuuf maal goota? Jihaasaa jijjiirsif. Daarekshinii holola sirra deemuu san jijjiirsiftaa jechuudha. Kanaaf ittisa ta'a. Egaa sirna irra deemaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti deemaa jiru kuni waraana kana qoodudha. Har'a qofaa miti yaadattanoo ta'e ummata har'uma naannoo amma lola irratti oofaa jiran kana harqoota baachisanii gaafa isaan waraana bilisummaa Oromooti irratti hiriira ba'an ni yaadattu jechuudha. Eenyu baase eenyu godhe maaliif godhan yoo jette wanni sun yaadannoo yeroo dhiyooti. Harqootatti naqanii ummata fiichee ummata salaalee naannoo jiru kana har'a faannoon hiraarsaa jirtu kana piippinillee qaw'ee waan itti naqxee har'a seenan haa yaadatu taayee danda'a yoo laaltan ta'e akka nama du'eetan akkasitti ilaala waan jechaa ture ni yaadatta naannoo san bakka bu'ee paarlaamaa seenee jechuudha. Inni nuu deebi'ee wanni inni jechaa ture sun isa adamsee jechuudha. Isuma adamsee waan jechaa ture san har'a ragaa ba'aa jira ofumatti. Kana maaliif godhan gaafasis taanan dachii tanatu istiraatejii lafaa tanatu murteessituudha. Ummata naannoo kanaa ni yaadanna yoo ta'e mee walaa yaadachiifnu jaarraa abbaa gadaa waan jedhe seenan haa yaadatu rabbi araaramuu fi gaafa waraanni bilisummaa Oromoo qabsoon tuulama seente Oromoon bilisoomtee jedhe jechuudha. Har'a hin jenne jaalli kun dur jedhe gaafuma osoo qabsoofnu osoo dirree bahaatitti qabsoon oowwitee jirtu jedhe jechuudha. Waa'ee lafa santu istiraatejii lafa saniititu murteessituudha. Lammaffaa gabrummaa achii ka'e. Wanni tokko hundeessaa dhukkuba yoo hundeessaa beekte yoo dawaatti goote ni fayyaa beekta irra deddeemur. Kanaaf hundeen gabrummaa bakka san ta'uu beeknaa jechuudha. So kanaafi wanni isaan godhan maal? Gabrummaan akka hin cabne humna kana maqaa adda addaa dibuudhaan eeginaa borillee kana caalaa dhufaa jechuudha. Hin gowwomnu akka qabsaa'ota tokkootitti akka saba tokkootitti saba keenya diiniinuun dursinee hubachiisuun barbaachisaadha. Kanaa olillee nurratti raawwatu. Maqaa amantiitiin maqaa sirna aadaa Oromoon qabdu abbaa gadaa jedhan. Abbaan gadaa bara kana jiraaf hin jiru wani
silmaa fi warra amma deemuun finniisa. Maqaa gosaatiin mee seenaa yoo yaadanne gaafa gabrummaa uumuuf deemu Miniliki gosa lamii waliin naqe gosa galaan keessa jirtu jechuudha. Gosuma galaan abbichuuf gullallee wal loluun bal'ina isaan har'a haga har'aatitti mana abbaa keenyaa jedhan kana akka banamuuf akka turuuf taasisee jechuudha. Amma san bal'isuuf deeman be careful. Of eeggachuu danda'u gowwootuma keenya naannuma san irraa achirraa dhalatetti akka Biraanuu Leenjisoo fa'aa waan jechaa ture ni yaadattu jechuudha. Finfinneen kee eenyu jennaan waan inni deebisee yaadattu. Namni kun eessaa dhalate? Achirra dhalate akaakee abaabeen isaa. Garuu maal jechaa jira innarra nama baradhu ofiin jedhu kana weestarnuma kana keessa waliin turree ollaa ammaan qubadhu kana nama qochaa ture. Wanni kana hedheef maal? Gaafa sabni tokko namni tokko yoo booksin dhaame beeta hin joonjofta sitti naannawa. Oromoon waan surriin booksin dhaamteef itti jaanje itti naannawee jechuudha. Har'a sanuu hubachuu iyyuu memooriyyuu argachuu hin dandeettu akka alternatiivii qabeeti namni. Sogan akka waliigalaa kana. Kan biraa kanan tuquu fedhe dhimma jaarmiyoota Oromoo jennuu kana. Kaaftee turte yaalchicha irratti dhimma jaarmiyoota amma jennuu kana. Jaarmeen Oromoo jennu kun eenyu fa'a? Kaayoon isaanii maali? Wanni isaan barbaadan maali jennee gargari qooduu qabna. Jaarmee Oromoo jenneetuma cafaquu hin qabnu waliigalatti. Jaarmeen Oromoo eenyu fa'a? Kaayoon isaanii maali? Maal tiisan? Maal arguuf deeman? Maal barbaadan yoo ta'an achiin gargarii baafnaa jechuudha. Jaarmiyoota Oromoo jennu adda bilisummaa Oromootiin alatti jaarmiyoonni hafan cuftinuu warra Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo jennu ilmaan isaa damee isaa akkuma jirtu fudhadheetan. Efloos fudhadhu, waan biraas fudhadhu. Bulchiinsa keessa shira keessatiif qabsoo dhaaba kana keessa turuudhaaf kanarra meeqas baanee kaayoo tana barbaanna warra jedhuun alatti warri gadafan warra kaayoo Itoophiyaa tiksuutiif ijaaramanii jechuudha. Fakkii guddaa kan nuu ta'u kan miseensa heddullee horatee waa jechuu har'a kafaa'oo waa fudhannu jechuudha. Ijaaramuun kafaa'oo maalirraa ka'eeti? Masaanuu adda bilisummaa Oromoo ta'uu wallaalina. Gaafa dura ijaaraman, gaafa dura eegalan Itoophiyaa ABO irraa tiksuudhaa jechuudha. Akeekni isaanii. Har'a miseensonni addunyaa tanarra deemanii wacan kun isaaniin alan jiran. Nama har'a maqaa dhooftan kana eessaa dhufeedha? Hoggana eenyu tureedha yoo ilaalle jechuudha hundeen isaanii. Maaliif Itoophiyaattii takkattii san tiksuuf yoo dimokiraasessine yoo halluu adda addaa dibne yoo nuti aangoo arganne aangoo sheergoone Itoophiyaan dimokiraatofte wanni nu barbaannu kana jedhanii waan amananiif kaayoo isaaniitti irratti sagantaa siyaasaa dhaabbata ayyuun qabanii hawwiin isaan waltajjii deeman cufa irratti nama barsiisan Facebook irratti barreessan namatti iyyan akka korbeessa re'ee obobsan dhimma Itoophiyaatti irratti ta'uudha jechuudha. Kan biraa Empire afaan Oromoo dubbattu jechuudha. Kun eenyu ni beektan? Eenyu Empire afaan Oromoo dubbatu? Empire afaan Oromoo dubbata. Har'a keessattuu especially bara wayyaanetti as Empire afaan Oromoo dubbatu arginee jechuudha. Garuu Empire gogaa hoolaa uffattee keessisii heeyyiidhaa jechuudha. Jeedala yookaan nama sardiiddoo yookaan jeedala yookaan heeyyii. Gurbaa waati ilaalte immoo hoolaa. Eenyusiin ni beektu jechuudha. Kalee OPDO PPR kun Empire afaan Oromoo dubbatu Empire aadaa Oromoo kan hin beekne kiyya jedhu hin beeku iyyuu beeku. Sirna gadaatu hin beeku. Waa'ee gadaatu hin beeku. Dhiiga isaatu yoo ilaalte I don't know. Biological irratti nama morma sanitti ofiillee fudhadhu. Surri irratti nama morma malee namni tokko bakka fedhe yoo dhalate an Oromoo jedhe Oromoodha. Maaliif bakka nama jiru kanatti lammii biyya biraatama. So waan sadeen kana laaluu qabnaa jechuufan jaarmee Oromoo yoo jennu waluma qabnee cafaquu miti. Keessatti adeebinu ABO'tti. ABO'tti as deebinu maaliif wal balaaleffachuu wal jejjeequun har'aa kun maal nu fayyada dhimma jettee nu gaafatteef wanni nu fayyadu waa takkattiidha. Dhugaa dhara baachaa turre san dhara dhiibnee jalatti jigaa turre
irraa maqaa turre dhaabni kun dhaluu malee hin guddifanne san har'a dhugaa dhaloota har'a jiru kanatti dhugaa himuun dhaloonni dhufu qulqullaa'ee ijaaramuu danda'a jechuudha. Dogoggoroota nu uumne san irraa qulqullaa'ee karaan tokkichi na baasu namni itti citu ittuma cita. Aga irraa maayititti kaayoon abbaa isaa akaakuu abaabeen isaa bakka ga'etti ittuma cita dhaloonni dhufus. Garuu maal ta'are baratee qulqullaa'ee waan barbaadu san arraba tokkoon deemu irratti adda bilisummaa Oromoo adda waan jedhameef as a front kanatti dabar maal jedhanii maalini ibiddi okkotee tirkatee bishaan gubaa jedhama. Bishaan gubuu hin danda'u ibiddi ni yaadattu. Maalitti tirkata okkotee tirkachuu qaba. Gaafa Itoophiyaa tiksuudhaaf Itoophiyaanistoonni nu keessa seenanii nu hoogganaa turanii maqaa adda jedhutti hirkataniiti. Yookaan nu seenuu hin danda'an sila. Addi kun waa hedduu qabaataa siin jedhu bara san keessatti. Ayidooloojii adda addaa qabna, yaada adda addaa qabna. Yoo mormaa turre waan jechaa turre kanaan si sababsatu. Faayinaalii garri isaan itti deeman garuu Itoophiyaa har'a jennu kana tiksuu irratti garamitti kategoraayizdii goona. Garam qabna yoo jette jaarmiima afaan Oromoo dubbatu Itoophiyaaf falmatu kana jaarmee empaayiraa jennee fudhachuun barbaachisaadha. Dhaloota har'aa kana itti himan. Akkana turre sababa kanaan adda jedhuun nu keessa ture kan jedhuun kana saaxiluuf nu fayyade tokko kana. Nu ima beeknaa jechuu warri keessa ture. Garuu dhaloonni har'a jiru kun dhaloonni kalee maal akka ta'etti har'a dhalatee duuba jiru waan qabsoon tun keessa baate waan hin beekneef walumaa galatti nu cafaqaa jechuudha. Kan du'e illee cafaqamaa jira. Gara biraatiin nu cafaqaa jirra. Warra shinilgarratti jumlaan awwaalame san maqaa isaatiin kakachaa faannootti hirkachaa faannoo biyya fidaa jirra beeka. Kanallee beektu. Walaa yaadachiifnu yoo nu jalaa dhukan. Kan kakannuun maaliif shinnigaa? Shinniggi maaliif du'e irratti dhabaman? Biyyaaf, sabaaf, mootummaa ofiitiif. Kaarra jiru kunoo mootummaa faannoo fidatee Wallagga kan seense ana. Amaara seene no. Darratti kan gamaa jiru Amaara fide no. Adda bilisummaa Oromoo keessatti ijaaree maadhee godhatee kan basaasichaa ture Amaara no. Har'a ebelu jennee waa akkasillee godhuu baanne isiinuu dhugaanuu Booranni waan jedhu dhugaayuu afaan ati qabdi nama tokko. Kaleen ceetiidha. Kaleen ceetii jechuun ni haasofti ilma baatii jechuudha dhugaan gara biraatti. So dhugaa tana beekuudhaaf dhaloota har'a jiru kana hubachiisuudhaaf dhaloonni kunillee irraa baratee akka wanni lammatan deebine godhuudha jechuudha. Kan biraa addunyaa mataa irratti beektu namni qulqulluute wal basaasa namni addunyaa guutuu wal basaasa. That's double entity kan jennuun kan yookaan immoo maal jedhan gaa dabiluma. Yookaan wal keessa oduu walirra. Adda bilisummaa Oromoo keessas akkanumatti har'aa miti jechuudha. Gaafa inni utubamurraa gaafa inni dirree bahurraa waliin bahee jechuudha basaasni keessa. Haga sadarkaa ajajaa olaanaa ta'ee jechuudha bara san keessatti waraana bilisummaa Oromoo ajajutti faayinaalii irratti dhaqqabamee agartee haala adda addaa ta'e jira. The same way warra umrii dheeratanii har'allee qabsoo Oromoo keessatti diinaaf dalagantu jira jechuudha. Basaasni kun akkamiin si seena akka sadiin si seenaa jechuudha. Tokko mootummaan ta'e jedhee mootummaan impaayiraatiin baana. Ta'e jedhee kan ati hin beekne dantaa adda addaatiin si keessa bobbaasa. Dantaa adda addaati. Lammaffaa Oromoo fakkaatee gargaarsa fakkaatee akka amma arginu kana. Especially nama Oromoof dubbatu fakkaatee amma waan odeessii amma adda addatti Facebook irratti maarree argitan kun eessaa ba'e sensitive. Odeessi kun eessaa ba'e odeessa nama ala kana jirutu argata. Akkamiin argatee yoo ta'e gaafatte nama santu miseensa mootummaa saniiti. Don't be confused. Mootummaa waan Abiyyi galgala jaartii isaatti haasoo ganama dhufee hoositti haasee namni tokko akkamiin argatee either Abiyyi kennaafi
yoo kan abiyyitti inni osoo hin beekin basaasaa jira jechuun namni. So basaasillee waan akkanaa adda bilisummaa Oromoo keessatti haaraa miti. Nama har'a dhagoof shuukandeessee waa jedha malee miti. Namoota har'a maqaan siidha'u sadarkaa shanee gumiitti kan turan. Garuu asirratti kaasuu waan hin barbaachifne adda bilisummaa Oromoo keessatti qoodamaaf qancariisa. Getaachoo Asaffaatitti waliin nama dalagu ture jechuudha bakka kana. Har'a leensanu. Wanni kun waan haaraa miti. Gurra ummataatiif gurra hawaasaatiif haaraa ta'ee walirraa fuudhamee afarfama. Maaliif qancarree yoo inni maa qancarre sila? Osoo haqni jiraate haqa dalagne haqaan deemne wareegama nu kafallee ijoolleen har'a jirtu kafalte caala itti yaadda no. Walitti hunnuuf. Tasuma walitti hunnuuf. Wareegama nu kafallee fi nu dura kafalamee xirra caala. Garuu wanni bakka ga'uu dadhabeef kan amma inni kana. Basaasa ol keessa jira dhugaadha. Atillee keessatti ergata mootummaa. Innillee si keessatti ergata addunyaa tana guututti ni jira. Garuu Oromoo kaayoo irratti kaayoo balleessu irratti argitee waan xiyyeeffatameef waan amma yaalchisaan kaase battee jeessu wala maal jechuu sanii yoo du'ee battee lubbuun battee silaa har'a jiraattee eessa akka geettu ni beekna. We know. Garuu ittisuu waan hin dandeenyeef Hacaaluu warri Hacaaluu ajjeese kalee waliin jiraa bee har'a immoo waa'ee Hacaaluu namni dubbatu argitee garuu waliin jiraa jecha har'a waliin jirraa beek. Kan abbaan isaatu beekee humnan itti dhabe malee nama ilma kiyyan ajjeese nan beeka jedhe eenyu boonsaa. Hacaaluutu naman ta'e immoo dhiiga hin qabne. Har'a maaliif mooyi baas baqqalaa maaliif gabbeen ergaa wayii qaba. Ergaa jira jechuudha. Soosan ittuma dhufna. Haqni isaa maa ba'a, dhiigni isaa maa ba'a gaafa suu dubbatame maaliif akka du'e. Egaa maaltu jira basaasa wal jijjiiruu kana keessatti exchange yoo intelligence exchange wal gootu namni fakkeenyaan jaalchishaa waa tokko natti yoo hime dubbii san na saaxila jedhee innumti namumti natti hime kun na saaxila jedhee na shakke anarratti tarkaanfii fudhachuun kun waanuma addunyaa keessa jiru jechuudha. Hasaabi akkasiiti jira. That's calculation. Ani irratti yaa irratti yookaan immoo tikarratti yoo dalagdu waan akkanaa kana fudhatta. Kun waan jiraata. Kanaaf hogganoonni keenya, qabsaa'onni keenya, ijoolleen qeerroo teenya dhumatte tun wareegama jijjiirraa qabsoo Oromootiif kafalte jechuudha. Iza warma sii bobbaase, warma hoggana jedhaniin kanaan du'an yookaan osoo hin beekin gara biraatiif maaliif yoo nama tokko bobbaaftu nama biraatitti himtaa jechuudha. Nama diina inni kaa keetitti qubasi qabaa jechuudha. Guyya guyyaan si to'ata. Kanaaf waa lama godha. Tokko siifi si hadheessee nama akkasitti garaasi nyaatu sana ajjeese siifi uummata waliin naqaa. Gogomuu hin qabnu. Nama akkasii mararfata akkasii san yoo ajjeesan utaaltee kaataa jechuudha. Haga irratti duuti battee akka nu keessaa hin baane, duuti Hacaaluu akka nu keessaa hin baane namoonni biraa akka fakkeenya gaafas eenyu namicha amma abukaatoo Jawaar kana ture kana naayima maqaa isaatiin wallaalee maqaan oonaa dhufe. Inni gaamma isaan mormaa ture. Abdul Jabbaar gaafa inni tu amma warra hidhame kanaaf mormaa ture. Namni haga irraatti naaf du'eedhee maqaa dhoo jira. Let me ask you. Jira. Garuu namni kun isaan baraaruuf gaafas jiruu ofii kennee waanii ta'aa ture. Maaltu godhaa? Exactly warma san ajjeesee jechuu kiyyaa miti. Ifa manaa godhaa. Waa'ee sirna tikaa waanii jedhuuf wadhuuf jechuu hin danda'u. Garuu sababuma inni hojii qabsootiif hojjetuun namuma isaatiin du'aa yookaan diinan du'aa jechuudha. Duuti Hacaaluu, duuti Battee, duuti Abdul Jabbaar, duuti Mooyi Baas, kifii kan biraatillee wareegam, duuti Nadhii Gammadaa, duuti Nadhii Gammadaa diinan akkan du'in beektu kan. We know it. Garuu waan goonu hin qabnu, hin deebifnu jechaaf malee. Duuti Baqqalaa Dawwaana, duuti Gooton. Wanni kana kaaseef abdii dhugaatii irratti irra
kallattiin ka holola oofsisu eessarraa yoo gaafanne waraana bilisummaa Oromoo ka ajaja takkoon beeynan ta'a. Nama tokko jara jiraachuu beeyna agarratti wanni kophaatti nu beeynu. Namni kun gabbahee maaliif hoggana isaa miseensa isaa ofii ajajuun ittifnee kan jedhu gaaffiin ka'ee ture. We don't know. Hololli kunuu eessaa ka'aa kan jedhutti akka ati qottee baaftu si taasisaa jechuudha. Kan biraa kamaa irratti jedhee akka malee irra ture irraa bu'u waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kam caalayyuu jabinaaf wareegama guddaa kafalaa jira dhugaadha. Garuu yeroo kam caalayyuu siyaasatti ijaaramoo miti diigamoodha. Hoggansa siyaasaan qabu. Kanaaf abbumti fedha harkatti naqa. Hoggansi siyaasaa cimaan jiraate karaa deemtuun cuftu waraana bilisummaa Oromootitti harka naqattu. Hoolaan abbaa jabaa qabdu eega ala bulchitii jedhan sila. Abbaa jabaan qabu waraanni bilisummaa Oromoo. Of jabina qaba malee dhaloota kanatu jabaadha. Gara deemaniin cufa kaayootti amanuu waan ba'aniitti amanuu. Kanaaf yoo isaan jabaatanii keessaa ka'an maqaa isaanii balleessurraa lubbuu isaaniitillee balleessuuf duubatti hin deebi'anii isiniin jechuuf isin maqaa boottan. Maaliif kana godhanoo jenne isaantu jajjaboodha. Maal goonee baraarra yoo jenne isaan ittisuu fi bira dhaabbachuudha. Dhugaa isaanii himuu fi halkanii guyyaa waliin dhaabbannee kaayoon isaanii akka bakka geettu godhuudha fi kanaaf akka waliigalaatitti gaaffii hundee ati gaafattee fi har'a waa lama tokkoffaa dhugaa beekuuf dhaloonni jiru kun dhugaa beeku nu amma beeki warri waan kana haasa'e dhugaa fudhannee waliin du'uun qabnuudha akkanaaf fakkaatutan wanni wal saaxilaniif kun immoo akka namni mammaayisi baanutti hoolaa namni hoolaa ooliyaa nyaate ofii dubbataa jedhan mee an dubbadheeree jennaan jaartitu namni hoolaa ebeluu nyaate ni dubbataa jennaan ka nyaate sun anuu dubbadheeree jedheedha. Anuu dubbadhee dubbate kan nyaate iyyuu isaa beektaa isiin hin beeyne namni hoolaa ebeluu nyaate inni nuu ni dubbataa jennaan anuu dubbadheereedhaan bira taa'e. Har'a kalee maaltu ture osoo kalee kana dubbanne yoo bira jiraanne nu jeesu yoo ala jiraanne gantummaaf gandummaan nutti argine bee engadduma dhimma jaarmee waraana bilisummaa Oromoo abaa'oo bu'aati na gaafatteen jaarmeen kummaaf callisaati jettee dubbanne bee dubbachaallee jirra. Isa dubbanneef gantuu mufattuu hattuu nuun jedhame bee wamaati gurra keetiin dhageettu hatuu keessa jirtuufis si baana jaalunde dubbachuu saniif hin dhiifnu irratti dalayna ni jabaanna goota keenya ni ittifna waraana keenya bira dhaabbanna ummata keenya ni barsiifna hattuuf gantuun nu himti hattuuf gantuun nama faannutti gale nama faannoof jecha harka nu laachaa jiru argite kana har'a Facebook irratti goota yoo ta'eef haa bilisoomsu ni argina. Wanni inni jedheeyyuu Jawaar Mohammad an Itoophiyaan Oromoo irraa tiksaa jedha adda bilisummaa Oromootirra. Kanaafan ijaaramee Junaydit ergatee barsiifatee isumaaf dalagaa abbaa duulaa waliin ture Xayyibaa Huseen fa'aa ni gantee aangoo dhabee mufatee gabbahee jechuudha. That's the history. Kanaan seenaa biraa hin beeku yoo jiraate waliinuu arginaa jechuudha. So kanuman jedhagaa haga irraa yaadadhu kanaaf illee gaamee rabbittaa guutu yaaduun deebitadha. Ulfaadha galatooma hogganoota jaarmaa abaaboo biyya alaa yeroo teessan fudhattanii haala yeroo irratti akka gaariitti gadi buutanii rakkoo siyaasaa impaayirri Itoophiyaadhaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti oofaadhaa jiru hunduma isaa uummata keessaniif gadi baatanii sagalee ta'uun waraana keessaniif sagalee ta'uun addatti shira mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qoqqoodumsaaf dagalee godhatee maayikii tolfatee maayikii namoota ittiin dubbatu tolfatee gadiin bahaa jiru kana hanga dandeemetti gadi baamee dura dhaabbatamuun akka irra jiraatu uummata keessaniif uummata keenyaaf yaamicha gochuu keessaniif irra deebi'ee ammallee isin galateeffachuun barbaade jaallan yeroo dheertuu isinirraa furannee asirra isin tursiifne hanga sagantaa keenya itti aanu marsaa lammaffaa walitti deebinutti nagayaan nu turaa ulfaadhaa fayyaataa galatoomaa galanni keessan walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa uummata Oromoo haa ta'u jenna. Haa ta'u ulfaadhu jaalundee dhaamsa xiqqoo hin qaba.
yooni yeroo kee fudhadhe tokkoffaa ummanni keenya guutuu Oromiyaa keessa jiru murnoonni har'a kaaba shawaatti yookaan darraa fiichee irratti deemaa jirtu kuni fashaluudha qabdi. Fashaluu kan isheen ittiin qabdu faannoon humna waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf tattaaffiitti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu diina isaa ofirraa dhorkuudhaaf qophiitti jira. Humni kun tumsa barbaada. Kallattii adda addaatiin tumsa barbaada. Odeeffannoon tumsa barbaada. Gargaarsa barbaada. Waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessa jiran odeessa kennuufiin ummata miidiyaa kana dhaggeeffattan kallattii adda addaatiin weerartuun faannoo saamtuun akka lafa Oromoo hin qabanneef lafa keenya hin qabanneef waraana keenyaaf odeessa akka kennan. Ummanni keenya gootummaa qaba. Ummata keenya qindeessuun wajjiniin hojjechuun gootummaadha wal faana dhaabbachuun waan danda'uun waraana keenya bira dhaabbatanii qabeenyaan wantoota adda addaatiin waraana keenya gargaaruun ummata keenya bira jira. Ummanni keenya lola karaa lamaa irratti deemuu jira. Tokko lola mootummaa PP, lama lola faannoo irratti deemuu jira waraana bilisummaa Oromoo. Ummanni keenya kana gurra lachuudhaan nu dhaggeeffate waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana jiru isa tiksu akka gargaaru. Inni gama biraatiin wanti guddaan ummanni keenya hojjechuu qabu wal ijaaruu qaba. Ummanni Oromoo har'a diinonni karaa adda addaatiin isa caccabsuudhaaf deeman, fira fakkaatanii isa caccabsuuf deeman, Itoophiyaa itti fe'uudhaaf deeman. Kana jalaa bahuudhaaf wal ijaaruun barbaachisaadha waan ta'eef ummanni keenya karaa danda'een akka wal ijaaruun dhaammachuu barbaada. Inni gama biraa deeggarsa waraana bilisummaa Oromootiif karaa danda'ameen keessaan alaan humna waraana bilisummaa Oromoo deeggarsaan bira dhaabbachuu. Maaliif humni qabsoo bilisummaa Oromoo wabii uummata Oromooti waan ta'eef. Isa malee wabii tokko uummanni Oromoo hin qabu waan ta'eef humna waboo bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Gama biraatiin oduu sobaarraa of tiksu. Oduu sobaarraa of tiksu. Diinota dhugaadhaan mooraa qabsoo Oromoo laamsheessuudhaaf, uummata Oromoo laamsheessuudhaaf gantoota boolla lama keessa dhaabbattu saaxiluun barbaachisaa akkuma ta'e oduu sobaa irraa of tiksu. Maaliif propagandaan diinni facaasu burjaajiin uumamee akka uummanni keenya hin dammaqne akka uummanni keenya abdii kutatu kan godhaa jiru jira. Warra sobee waggaa 40-50 abdii sobaa nutti huumee uummata Oromoo elmatu saaxiluun dirqama. Garuu waraana bilisummaa Oromoo bargaagee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti babal'atee too deemaa jiru kana gargaaruu deeggaruu har'a ijoollee akka karaan dhaabbattee jirtu kana bira dhaabbachuun dirqama waan ta'eef. Kanaaf isuma kana waraanni bilisummaa Oromoo hojii gurguddaan inni hojjechuudhaaf qabu baay'ee jira. Dhiibbaan keessaaf alaan irratti deemaa jiru jira. Isa kana biratti waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu tokkummaansaa akka waboon jabaatu caalatti akka wal jabeessan caalatti diinagdeen akka isaaniif barbaachisu caalatti odeeffannoon akka isaaniif barbaachisu yeroo kana diinni keessaa fi diinni alarraa daangaa alarraa diinni faannoo fi piippiin wal hundeessitee wal gurmeessitee waan itti deemaa jirtuuf keessumaayyuu warri Itoophiyaanistoonni warri weerartoonni lafa Oromoo weeraran daangaa Oromoo weeraran qabeenya Oromoo saaman burjaajii uummata Oromoo jidduutti uumuu barbaadan warra kanarra aanuu kan dandeenyu yoo waraana bilisummaa Oromoo gargaarredha. Keessaayyuu waraana giddu galeessaa kallattii adda addaatiin diinni weerartoonni itti jedhatanii jira. Waraanni kallattii adda addaatiin jira. Baarraan weerartuu jira. Kibba baarraa weerartuu jira. Kibbarraa weerartuu jira. Dhiyaarraa weerartuu jira. Kaabarraan weerartuu jira. Walloo. Kanaaf uummanni keenya ijaaf gurra ta'ee fi waraana bilisummaa Oromoo jabeessee gargaaru odeessa kennuu fi diinagdeen bira dhaabbachuu odeeffannoon bira dhaabbachuu Oromiyaa walaba taate ni ijaarranna weerartoota ofirraa kaafna fayyaa ta'e ijaalundee
sittin dheeressee galatoomii ulfaadhuun siin jechuu barbaada. Ulfaayyaa ta'a.